Shaggariin hulaa shambanaadha. Shaggarirra marmareen sin barbaada. Bililleen gadi dhiifamee jira. Yooyyaa shamaa hordoftoota Oromaan akkam jirtu. Andu'aalam Gosaa sirba bareedaa, sirba kiloolee sagalee ajaa'ibaatiin afaan Oromootiin gadi nu dhiisee waan jiruuf chaanaala isaa dhaqaatii subscribe godha. Chaanaalli isaa akkuma iskiriin irratti argitan kana chaanaalli kun chaanaala isaati. Hundumti keessanuu dhaqaatii please subscribe godha jajjabeessaan isiniin jedha. Sirba ergaa guddaa fi akkasumallee sirba baay'ee nama hawwatu jechuudha. Aadaa garagaraatiin jechuudha. Sirba addaa jechuudha. Chaanaala isarratti gadi dhiisee jira jechuudha. Artistiin kun artistii jabaa fi artistii sabni Oromoo qabu keessaa artistii Andu'aalam Gosaati jechuudha. Nama baay'ee sirba irratti jechuudha. Baay'ee jechuudha. Nama hedduu sagaleen isaa namatti tolu. Akkasumallee chaanaala isaa yeroo ammaa kana ammuma banate gara 33 qaba jechuudha. Haala amma isin iskiriin irratti argitan kanaani. Kanaaf hundumti keessanuu dhaqaatii subscribe godha. Jabaa keessan jabeeffadhaan isiniin jedha. Mee sirba isallee waan irraa naaf gale jechuudha. Yeedaloo isallee waan tokko bifa barreeffamalleetiin isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Akkasumallee sirba isaa kana maaltu keessa jira kan jedhullee waliin ilaalamaa miltoota kiyya. Mee irratti reakshiina godhaa jechuudha. Hamma dhumatti nu waliin turaan isiniin jedha. Sirbi isaa kana fakkaata bilillee jee dhufee jira gaa kun Shaggari gubbaa mamarmaare shakkituu jiddaa fammaraa Shaggarii gubbaa mamarmaaree bareedduu jiddaa fi maraadhee namoonni baay'een jechuudha sirba kana gara jaalalaa yookaan gara sirba namaaf sirbameetti nama jaalatuuf sirbameetti kan fudhatulleen baay'eedha jechuudha. Maaliif maqaa namaa dhawamaa akkasumallee maqaa hiriyyaa dhawamaati yookaan namatti madaqfameeti kan sirbamaa jiru jechuudha. Garuu sirbi kuni sirba dhugaa sirba of danda'ee fi sirba ergaa mataa isaa of keessaa qabu jechuudha. Akkasumallee kana namni sirba kana hin hiikanne jechuudha dhugaa afaan Oromootu ni beeka jee yaadu. Garuu jechuudha sirbi an kana dhibu dhugaa warreen kaameeraa waraaban jechuudha. Kaameeraa maaniin Itoophiyaa kuni ani wanni shakku addunyaarrattuu badhaafamuun ooltan jechuun hin shakka dhugaa. Maaliif jennaan sirbi waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 as waraabamaa turan jechuudha. Kwaalitiin isaan itti waraaban dhugaa kaameeraa takka Itoophiyaa keessaa miti Afrikaanuu hin qabne yoo jedhellee sobaa miti jechuudha. Dhugaa biyyuma keenya keessa kaameeraan akkana jiraatuun baay'ee nama gammachiisa. Hundumaafuu warreen kaameeraa kana waraabdan dhugaa baay'ee galatooma. Kaameeramaaniin Itoophiyaa warreen artistoota keenya haala kanaan akkanatti sirba kana tolchitan jechuudha. Production bareedaa kana akkanatti uummata biraan geessan dhugaa baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Sirbi isaa kun waanuma yeroo ammaa kana shaggar keenya biyyi keenya sun keessa jiruu fi akkasumallee warreen shaggar keessa jiru sun balballi shanan inni jedhu sunillee maal akka taate waliin ilaalla. Akkasumallee shaggar gubbaan marmaree bareedduu jiddaatiif maraadde ka jedhu sanillee dhugumaan maraate moo maal ka jedhu hunduma isaa waliin ilaalla. Sirba ajaa'ibaati. Dhaggeeffadha. Andu'aalam itti fufi. Bareeddu qalloo masaakula Bareedduun qalloon masaakulli sun isii kana gaa'ii kanaafuu jechuudha. Baay'ee namoonni gaariin jechuudha gara sirba kana gara sirba jaalalatti illee fudhatuu danda'anii. Bareedduu qalloo masaakula jechuun kun maali? Mee masaakula kana namni beektan komantii jalatti naa barreessaa hin beeku ani masaakulli kun waan biraa hin beekne ani naa barreessaa waanuma hundaafu. Egaa mee walaloo isaa jechuudha kan inni ittiin jalqabe jechuudha. Shaggariin hulaa shambanaadha ka jedhu kana jechuudha lama godhe jechuudha. Eessarraan ba'een si barbaada ammallee barbaada ka jedhu kanallee lama godhe jechuudha. Faana kee arguun na dhamaasee ka jedhuu fi ammallee dhamaase ka jedhullee lama godhe jechuudha. Akkasumallee karri kan kee baay'achuun na qormaatee jedha. Qormaate ka jedhu kanallee jechuudha lama godhe jechuudha. Kunigaa sirba isaati. Fakkeenyaaf jechuudha waanuma amma keessa jiru kana akkuma beekamu shaggariin karri shambanaadha. Karri kan kee heddummachuun kuni na dhamaasee gaafa jedhu kanallee deebii akka isaanii argatanii beekadha. Ergaa guddaa bakka kanattuu ergaa guddaa of keessaa qaba jechuudha. Waanuma yeroo ammaa kana sabni Oromoo yookaan uummanni keenya keessa jiraataa jiru kana jechuudha. Karri shanan kun eessa akka ta'ellee gaa namoonni beekna. Akkasumallee karri baay'achuun kun na dhamaase gaafa jedhullee dhugaadha. Yeroo ammaa kana maalitti akka jiran Oromiyaa keessatti walumaan beekna jechuudha. Mee akkasumallee walaloo isaallee hanga tokko waan natti fakkaatee fi waan irraa qayyabadde isiniif isin dhageessisaan deema. Akkasumallee sirba isaallee mee akkamitti akka sirbi kun itti sirbamee fi yeedaloo isaa hundumaa walumaan ilaalaa deemna. Hamma dhumatti nu faana bu'aan isiniin jedha.
Kanaafuu sirba isaallee bakka ijoo irraa murree walumaan dhaggeeffataa deemna Andu'aalem itti fufi. Dhugaa sirba isaatiin daran jechuudha uffata aadaa kan ittiin sirbaa jiranii fi haala kaameeraa waraabbiin kaameeraa ittiin waraabame kun jechuudha baay'ee nama hawwata jechuudha. Dhugaa kuni akkuma Afrikaattu jechuudha baay'ee waan nama boonsisu warreen kaameeramaanii waraaban dhugaa baay'ee nama boonsisan baay'ee maaliif jennaan sirbi waggaa 4-5 darban kana keessatti waraabamee gara YouTube'itiin tamsaasamaa jiru jechuudha baay'ee kan nama boonsisu fi kan biyyattillee maqaa godhu dhugaa dubbatuu fi kaameraan duraan fakkeenyaaf artistoonni keenya ittiin waraabamaa turan hacuuccaa garaagaraatiin wal qabatee jechuudha baay'ee kwaalitii muuziqaa isaanii keessafuu ijoollee Oromoo artistoota Oromoo baay'ee oliin ka'ee yookaan miidhagee hin mul'atu jechuudha sagaleen isaanii ittiin sirbanilleen otoo bareedeellee haalli dhiyeessii isaanii meeshaa isaanii irratti hanqina guddaatu jira garuu kuni baay'ee sirraa'ee jira baay'ee nama gammachiisa kanaaf jechuudha mee uffata aadaa kanallee uffanni aadaa kun garuu uffata aadaa eessaati ani hin beekne uffata kana uffata aadaa gaabiin inni uffatee jiru garuu gaabii aadaa Baaleen kan jalaa kan ammoo kan shamarri uffataa jiru yookaan dubaroonni uffataa jiran kana hin beekne mee warri beektan komentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha aadaa kana hin beeknani yaa'u aadaa hedduun sirbame sirbi isaa kuni kanaafuu waa hedduu of keessaa qaba mee walumaan dhaggeeffannaa itti fufi Andu'aalem. Tuni maaluma akkanatti afaan dabsitee duubatti waa laalu deemte dhugaa. Anka jehu sirba isaa keessaa kan baay'ee na dinqisiise jechuudha dhugaa rabbi maali isiintu mee duubatti maal akkanatti achi barbaaddi koo duuba kanatti mee sirba kana dhaggeeffadhaa suutuma jaati ani sirba isaa keessaa dhugaa baay'ee na kolfisiifte jechuudha hedduu kolfee garaa nu rukkusite yaa'u wanni hundinuu ka ergaa qabdi akkuma beekamu yaa'u waan isin uf duubatti barbaaddu hin beekne mee walumaan dhaggeeffana jechuudha sirbi isaa dhugaa baay'ee kan nama hawwatuu fi akkasumallee ergaa mataa ofii kan uf danda'e qabu Andu'aalem Gosaa jechuun nama dhugaa nama saba ofiitiif akka malee yaadu akkasumallee nama haalli yeroo hin jijjiirre nama saba ofiitiif jiraatu yeroo kamiyyuu jechuudha artistoota akkanaa kana silaan sabni ofitti harkisee jajjabeessuu qaba akkasumallee sabnillee ni jaallata. Kanaafuu please warreen na jala jirtan maatii kiyya taatan maatii Oromaan kan taatan hundumtu chaanala artistii keenya kana dhaqaatii subscribe godhaan isiniin jedha please akkasumallee namoonni viidiyoo isaa gadi buuftanii download gootanii jechuudha chaanala ofirratti fe'attan jechuudha hujii keessan ni argattan akkasumallee YouTube'ni akka waan biraatii miti jechuudha gatii keessan ni argattanii jechuudha yeroo muraasa booda hanga ammatti namni baay'ee waan gadhiisanatti hin fakkaanne kanaafuu hojjedhaati ofii keessanii itti dadhabaati akkasumallee sammuu keessan cinqaati beekumsa keessan dandeettii keessan fidaati asirratti beeksisaa malee jechuudha promote godhaa waan sammuu keessanii malee waan namaa promote godhuuf hin cinqamina jechuudha hamma sanirraa haala nama isinitti argisiisu kanaan jechuudha reaction dalagaati yookaan chaanala nama sanii beeksisuuf yeroo isin kan namaa san beeksisuuf ariifattan keessanillee beekamtii argatuuf ni ariifataa jechuudha kana hubadhaa haala itti fayyadama social media baratuutu gaariidha jechuudha social media itti fayyadamuun dura so kanaaf namoonni viidiyoo namaa gadi buustanii jechuudha keessafuu viidiyoo artistoota Oromoo gadi buustanii chaanala ofirratti feetan jechuudha eeyyama nama saniitiin malee jechuudha gatii keessan akka argattan abdii guutuun qaba jechuudha kanaafuu obboleeyyan chaanala nama kana dhaqaatii subscribe godhaa please kanina nama iskiriin irra isiniif kaa'e kana 33 qaba kanaafuu dhaqaatii subscribe godhaa waan isinirraa eegama hundaa'u raawwadhaa keessaa baa chaanala isaa irra deddeebiin ilaala sheerii godhaa copy link godhaati linkii chaanala isaa jechuudha namoota baay'eef keessallee waliif ergaa gruppii adda addaatti gama Facebook alleetiin gama Telegram alleetiin garuma hundaanuu jechuudha gara isiniif dandame hundaanuu waliif dabarsaan isiniin jedha mee yeedaloo isallee waan irraa hubadde yookaan waan qayyabadde isiniin gaatiin deema sirba isallee mummuree hanga tokko bakka ergaa qabdu isin dhaggeeffachiisaatiin deema hamma dhumatti nafaana bu'a Andu'aalem itti fufi. Bora
na hidden banagela. Asitti mee maal baatee deemame Andaalaw manuu goote bar hojii kan keenyaa dhaatilleen sirba jettee sirba ajaa'ibaa kana gadi fiddee sirba dhugumatti gammachuu keessa namaatti horoo fi hamilee namatti horoo sirba ajaa'ibaa kana fiddee jechuudha. Manuu goote bar hojii kan keenyaa dhoo mee amma asitti maal fannifatee deema waan kana namni beektan jirtani jechuudha. Warri baadiyyaa keessa jirtani wallaaltan keessa fuu namni buna guuru wallaalu jechuudha. Wanti kun waan buna itti guuramu sana fakkaate wallaalamu jedhee yaada. Akkasumallee gaa sirba isaa keessatti jechuudha. Mee dhugumatti sirbi kun baay'ee ani akka kiyyatti baay'ee sirba akkaannatti tole jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa namaa dhawaa jaalala fakkeeffamee sirbame malee sirbi kun jechuudha. Sirba ergaa guddaa waan yeroo ammaa kana sabni keessa jiruu fi akkasumallee yeroo lafa salaalee maqaa dha'ee sirbullee sirbi kun beekaa laal ni jira miree kana ni beektan gaa'ee beekaa waan hundumaayyuu ifaan ifatti baasanii dubbatuun baay'ee nama rakkisa. Kanaaf walumaa galatti sirbi kun guutummaan guutuun isaa jechuudha sirba waa'ee Oromootii fi Oromiyaa qofa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanaan ala waan biraa sirba jaalalafa keessan fidina jechuudha. Sirbi kun dhugumatti Andu'aalam yeroo kamiyyuu sirbi inni sirbu sirba ergaa qabuu fi sirba saba isaa fayyadu ergaa saba isaatiif dabarsu qofa kan irratti xiyyeeffatee sirbu yeroo kamiyyuu. Kanaafuu artistii qaxalee kana ol deemaa dargaggeessa malafaa dhufaa kana jechuudha. Jajjabeessuun kan keenya jabeeffatuun kan keenya jabaa keenya nutu jabeeffata. Kanaafuu jajjabeessuu qabna waanuma hundaanuu mee sirba isaa mummurree walumaan dhaggeeffataa itti fufna jechuudha. Itti fufime. Bootiin kun ergaa guddaa qaba gaa hayyuun keenya kana dura obbo Jawaar Mohammad waa'ee bootii kana bal'inaan irraa dubbate jechuudha. Bootiin kaayyatamee deemu kun jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha viidiyoo irratti kan mul'ataa jiru kuni lafa bordodaa yookaan lafa gannaa wayii keessa waan deemaa jiru fakkaata. Baddaa keessa waan deemaa jiru fakkaata. Garuu wanti kun ergaa guddaa kan of keessaa qabu jechuudha. Uummanni keenya yeroo ammaa akka daandii dhabee baadiyyaa keessatti rakkataa jirullee walumaanuu beekne jechuudha. Akkamitti akka jiraatan gaasan rabbuma beeka. Walumaa galatti konkolaataan baadiyyaa keessa deemaa jiru kun jechuudha waa baay'ee irraa hubanna maaltu Oromiyaa keessa deemaa jira kan jedhuu fi akkasumallee waan Oromiyaa keessa bobba'aa jira san dudda isaanii gubbaa maaltu jira yookaan maaltu geeffamuuf waa baay'eetu keessa of keessaa qaba gaa kanaan isinumaaf hindiisa. Kanaafuu jechuudha walumaa galatti ani kan isiniin jedhu waan konkolaataa gubbaa jiru kana komentii jala naa barreessaa jechuu osoo hin taane wanti kun maal ibsa kan jedhuun isin gaafadha isinii galee miti. Bootiin kunis maal ibsa akkasumallee wanti kuni buna kan gubbaa jiru fakkeenyaaf anaatu isiniif hima. Fakkeenya akka bunaatti reefu isinii meen ture waan buna itti guuramu isiniin jedhee ture dhugaadha akkuma ani isiniin jedhe wanti kun yoo dogongoruu baadde naannoo bunni jirutti waan bunni itti guuramu jechuudha. Kanaafuu garuu bunni konkolaataa gubbatti ba'atamee deemu kuni dooniyaan baatamee deemu kuni maal fakkaata yookaan maal ibsa ergaan isaa maali kan jedhu mee komentii jalatti naa barreessaa waan isinitti fakkaate ani garuu sirriitti naa gale jechuudha. Kanaafuu mee isin komentii jalatti yaada keessan naa ibsaan isiniin jedha. Mee walumaan dhaggeeffanne jechuudha sirba isaa sirba dhugumatti haala yeroo waliin deemu keessaa sirba kana jechuudha. Dhugaa baay'ee natti tole kanaaf inni irratti dalage akkasumallee chaanaala isallee akka isin subscribe gootaniif asumaan ergaa kiyya dabarsuuf viidiyoo kana isiniif waraabee jechuudha maamiltoota kiyya. Namoonni baay'een jechuudha sirba kana yeroo inni maqaa namaa dha'ee sirbu gara jaalalatti kan fudhatu dandeessanillee ni jirtu jechuudha. Garuu sirba jaalalaa osoo hin taane sirba Oromoo fi Oromiyaaf sirbame walumaa galatti bakka sirbi guutummaan guutuun sirba Andu'aalam Goosaa sirba Oromoof Oromiyaaf sirbame. Oromoo baadiyyalleetiif jechuudha ergaa guddaa dabarse jechuudha. Keessaafuu sagalee ta'eef masa Oromoo keenyaaf namoota keenya saba keenya kan baadiyyaa keessa jiranillee sirba ergaa ta'uu fi akkasumallee sagalee ta'uuf yoon jedhee dhugaa sobaa miti jechuudha. Maaliif ani waan irraa hubadheen qaba jechuudha. Waa baay'ee fakkeenyaaf waan uummanni keenya baadiyyaa keessatti ta'aa jiruu fi cinqamaa jiran waa baay'ee kan asirratti hubattan ni argitanii isinillee ni hubattan jedhee yaada. Allee waa baay'een irraa hubadhee jechuudha. Kanaafuu viidiyoon isaa kana fakkaata maamiltoota kiyyaa mee bakka ergaa qabdu takka tan naaftee jira. Kanaafuu isa kanallee mee waliin dhaggeeffannee jechuudha. Yaada kiyyallee irratti kennadha isinillee yaada keessan
isin irratti kennata maamiltoota kiyya hamma dhumatti nafaana bu'aan isinin jedha Andu'aalam itti fufi. Wow, sirba ajaa'iba dhugaa baay'ee amma kullaan agar talaala shirratti waa baay'ee ibsaa malee jira wanti kun namoonni keenya kan hongee namoonni jechuudhaan maal keessa akka jiru akkasumallee asirratti jechuudha sirbi kun ergaa mataa ofii kan uf danda'e kophatti kan qabu jechuudha maaliifi haalli uffannaa isaatii fi haalli fakkeenyaaf amma asirratti reaction inni irratti godhaa jiru kun jechuudha baay'ee ergaa guddaa kan uf keessaa qabu keessaafuu abbootii gadaa michillee kan kana dura bakka tokkotti rashanaman sanii wal qabatee jechuudha wanti kun waa baay'ee isaan sanilleef jechuudha fakkeenyaaf wanti kun waan san ibsullee ni fakkaata jechuudha 100% sirba ergaa guddaa of keessaa qabuu fi akkasumallee haalli inni amma asirratti isinitti mul'ataa jiru kun jechuudha maal akka ibsu kana fuula isaatii fi sochii qaama isaarraayyuu hubachuu ni danda'ama jechuudha kanaafuu Andu'aalam dhugaa dubbatuuf sirba baay'ee keessa namaa gammachiisuu fi akkasumallee sirba saba kana fayyadu sirba baay'ee sirbaa ture hunduma keessaayyuu sirbi amma inni gadhiise kuni sirba baay'ee nama hawwatuu fi futti nama harkisu nama gammachiisu illee jechuudha kanaafuu sirba kana dhugaa hundumti keessanuu ilaalaati waan isinirraa eegamu hundumti keessanuu godha akkasumallee hamma tana dura Andu'aalam chaanaala namarratti yookaan peejii namarratti wanti kun gadi dhiifamaa fe'amaa ture gara istiidiyoo adda addaatiin istiidiyoo nama biraa yaanii jechuun dhaabbata biraatiin gadhiifamaa ture amma garuu sirba isaa hamma ammatti sirba qeenxee gadhiisaa ture waan hanga viidiyoo ja'amoo maal ture jira sirboota xixiqqoo beeksisuma malee sirba viidiyoo bareedaa ammumaa irratti gadhiifame kanaafuu jechuudha amma booda chaanaala kanarratti sirboota qeenxee fi akkasumallee albama isaa kamiyyuu asirratti waan isin maxxansuuf maamiltoota kiyya kabajamoo hundumti keessanuu kan Oromoo taatan chaanaala isaa kana dhaqaati subscribe godha amma boodan wanni ufii waan ufiiti wanti namaa waan namaati waan galii namaaf fakkeenyaaf sirboota sirban kanarraa sirbi kun kan YouTube irratti yookaan namoonni sirba san maxxansan jechuudha fakkeenyaaf qixxee argatan jechuudha waan galii achirraa argamu san qixxee argatanii jechuudha amma garuu gaafa asirratti chaanaala mataa ofii banatee chaanaala mataa ofirratti gadhiifamu jechuudha chaanaala mataa isarratti gadhiifamu waan xiqqoo fi guddoo argateellee matuma isaatiif ta'a malee nama biraatiif hin galu ufii itti laffa'ee nama biraatiif galii hin ta'u jechuudha kanaafuu artistoota keenya karaa kanalleen maallaqa borsaa baastanii hin gargaartanii karaa kanaan yoo gargaartan kan kafaluuf yuutuubiidha isinii miti so dhaqaatii subscribe godha like illee godha commentii isa jajjabeessuu fi hamilee itti hortullee barreessaa fi hiriyoota keessanillee guruppii adda addaa irratti share godhuu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya kabajamoo Andu'aalam yeroo kamiyyuu nama saba ofiitiif jiraatuu fi nama saba ofii jaallatudha sirba baay'ee nama gammachiisu sirbi inni amma qabatee dhufe kanaafuu gadi dhiifamee waan jiruuf hamma ammaatti gara nama 40 wayitu ilaalee jira kanaafuu dhaqaatii hundumti keessanuu jechuudha hamma isiniif dandameen waan dandamu hunda waan isiniif dandame hunda raawwadhaatii keessaa ba'an isiniin jedha maamiltoota kiyya egaan maamiltoota kiyya kabajamoo namoonni viidiyoo kana mummurtanii gadi dhiiftanii beeksisa adda addaa promote gootanillee hundumti keessanuyyuu galatooma maaliif viidiyoo mummuranii promote chaanaala nama sanii beeksisuu fi viidiyoo hunda gadi buusanii chaanaala ofirratti fe'atuun immoo tokkoo miti jechuudha maaliif chaanaala namarraa gadi buuftee waan tokko chaanaala mataa kan keetti irratti qabiyyee namaa mataa kee qabiyyee kan kee godhattee beeksisuuf yaaluun immoo kun baay'ee waan sadarkaa namaa gadi buusuu fi uf xiqqeessuu keessaa isa tokko darbee gara hannatti ilaalamaa jechuudha kun immoo gatii kan kee yuutuubiin siif kaffala rakkoo hin qabu kanaafuu namoonni immoo viidiyoo mummurtanii haala nama mummuree chaanaala isaa promote godhaa jiru kanaan jechuudha beeksisa godhaa jirtan kun chaanaala keessa sanilleef bu'a qabeessa akkasumallee chaanaala isaa sanilleef bu'a qabeessa jechuudha kanaafuu miidhaa isin irraan ga'ullee hin jiru jechuudha kanaafuu chaanaala isaa qofa osoo hin taane chaanaala ilmaan Oromoo hundumaa akkasumallee chaanaala artistoota Oromoo keessaafuu chaanaala artistoota Oromoo hundumti keessanuu wantoota gaggaarii akkanaa kana yeroo isaan gadhiisan jechuudha dhaqaatii jajjabeessaan isiniin jedha maamiltoota kiyyaa qophii wallee Andu'aalam Goosaatii wal qabatee isiniif qabadee dhufelleen kana fakkaata maamiltoota kiyya jalqabaa kaaftanii kan hanga ammatti qophii keenya hordofaan waliin as geessan
galatni keessan guddaadha. Qophiin har'a isiniif qopheeffadhee dhufellee asumarratti kan xumuramu ta'a. Obboleeyyan chaanaala Oroomaaniif haaraa taatanillee chaanaalli keenya akkuma beekamu chaanaala barumsaati. Subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa namoonni haaraa dhuftan yoo jiraatanii akkasumallee viidiyoo kanallee share waliif godhuu hin dagatina. Viidiyoo yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatina. Bakka isiniif hin galinii fi yaada keessanii fi qeeqa keessanillee komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Qophiin keenya asumarratti xumurama. Qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.